Yeah. Sena waan barumsa sinii ta'u wahii sinii fideera hin qayyataa jira. Bada maqaanatti hin baasina namni keenya maqaa namatti baasu jaallata. I don't like that thing. So dha kana keessan agarsiisu barbaadee fi kuni haala itti qayyatan biyya alaatitti jechuudha. Qayyanii beektanii namni Oromoo taatan hundinuu dubartiin ammaan qayyannu garuu so faayidaan qayyaa baay'ee I mean faayidaan qayyaa waan baay'eedha, qayyi baay'ee gaariidha. So har'ammoo kana akkaataatti qayyataa isin agarsiisu barbaadeeti. Kana isin agarsiisu barbaadeefi namoonni baay'eeni dubartoonni keessattuu biyya alaa jirtanii yeroo baay'ee yeroo deettanii kaatanii dugda himattanii rakkina dugdaa baay'ee himataa namni alaa including warra dhiiraallee ta'ee manguddoota ta'ee so eessa akka bitamuu akkamitti akka godhamuu waa hunda isinitti hima. So amma harki wanti hundi kiyyaa keessa jira. So tokkoffaa yoo qorra qabaattan jechuudha. Qabbana jedha namni tokko fakkeenyaaf ana yeroo gabaabaa dura fuulli gara tokkochaa paralaazna ta'ee kana yoo kolfullee cinaa tokko kolfa jechuudha. Namoonni baay'een qorrassi dha'ee cinaa kana naan jedhanii cinaan kun hin socho'u yeroo baay'ee cinaa kana qofatu socho'a jechuudha. So wanta ho'aa steamii jedhanii akkuma amma argitan kana. Please, I'm on the video. Whoever is there, can you please go close the door? Thank you. So, steamy day mean anjadani namni baay'eeni. So, online research godhe steamy ufii kiyyaa ka gatii yookiin gatiin hedduu ta'e yookiin gatiin isaa gadaanaa ta'e bitadhee jechuudha Amazon irraa warri beektanii. eBay-rallee jira, Amazon irrallee jira. So temperature isaa jijjiirteetiin fayyadamuu dandeetta jechuudha. Especially dhugumatti isinitti hima an wanta na fayyade tokko nama dhoksu waan hin beekneef video kana isinitti argisiisu barbaadeeti. So dubartiin yeroo deetnee kaanee dugdi nama dhukkubaa especially biyya alaa kanatti limmee nama waraananii like epidura warri waraanata limmee dugdaa kan yeroodhaaf nervii nama yookiin nama akka wanni jenne dhorgu akka dhukkubbii ciniinsuu ta'ee waan akkasii dhorguuf nama waraananii biyya kanatti kanarra kan ka'ee dhukkubbii dugdaa baay'ee himannaa nu dubartoonni. So steaming baay'ee barbaachisaadha. Steam jechuun sorry hurka jechuudha mala hurkaatiin wanta kuno elektrikii ti wanni jettee sokkeetti qabaa. So kana keessa kanatti teettee ufukkaamsitee akka qilleensi hin baane wanna fudhatta jechuudha. So hedduu nama dafqisiisaa temperature hir'isuu dabaluu dandeessaa. So this is very important and wanta baay'ee bareeda jedhee yookiin ofii kiyyaa wanta na fayyadeef dugdisna dhukkuba akkuma argitan cinaan fuula tokkollee xiqqoo paralaazna ta'ee ture. So wanta yoo qabbana ta'e qorra ta'e na fayyada ka jedhu kanaafis garuu dugda hedduu na wayyataa jira. Hedduu na dhukkubaa ture yeroo dahee ka'u baay'ee na dhukkuba. So ergaa wanta kana fayyadamuu jalqabee hedduu jijjiirama guddaa argeera jechuudha. Namni tokko kan dhaabbatee ittiin deemu dugdaa yoo dugdi keenya fayyaa hin qabaanne ta'ee dhaabbatnee deemuun hedduu nu rakkisa jechuudha. So especially dubartii fi recommend baay'ee godha jechuu barbaadeeti. Gara keessaatiin na dubbisaa
This thing is very important, trust me. I'm a little bit there is like, I don't know, herbal store, baka qoricha aadaa maal maali itti gurguramu jira warra Asia bira. So wanta urgaa wanta garaa jira kanniin ka isa waliin wanni jedhamu jechuudha ulatamuu danda'u. So wanta kana bitee walitti dabalee jechuun baay'ee urgaaya qorsoma garagaraas qaba. Qorrasoo qabaate si keessa baasaa biyya kanatti limmoo qorra si waraanu hin danda'ani akkuma beeknu qorra waan jedhamu yuun beekan faranjiin. So wanta baay'ee nama barbaachisa dubartis ta'ee dhiiras nu barbaachisa. So kanaan ala wanta hedduu naasa'uun barbaadu garuu just go ahead and Google the benefit of steam for our body, whatever. Just go Google and you can get the benefit. You'll be too bad Amazon era. You can sell that like portable steam. So yeah, bitadha fayyadama yoo barbaadani jechuu barbaadeeti dubartiin especially biyya alaa jirtanii dubartiin biyya keessallee jirtanii please maal jedhan dubartii yartuu maal jedhan hiyyaratinaa uf qaqqabaa babbareeda habba mana keessaniifis just in general like dubartiin gariin dhalle jettanii foof gadhiistanii maali ammallee qayyadha qayyi baay'ee barbaachisaadha aadaa qofa osoo hin taane fayyaa namaatiif qayyi baay'ee barbaachisaadha mukkeen qayyaa garagaraa ni jira biyya akkaataatti qayyatanii hoon beekni manguddoota keenya gaafadhaa dubartiin ammayyaa jechuudha waan aadaa ganneerra hundi keenya qayyadha qayyi baay'ee bareeda fayyaa keenyaaf yeroo hunda tokkoffaa qaamni kee yeroo hunda ijoollee fakkaata yoo qayyatte jechuudha lammaffaa dhukkubni siin argatu so infection garagaraaf hin saaxilamtu dubartiin gariini odeetne kaanee dhukkuba garagaraa or infection garagaraa dhiigni garaa keessa fattaafee dhukubuu danda'a you know waan baay'ee barbaachisaadha qayyi jechuu barbaadeeti kanaan alatti illee urgaa qaamallee sii kenna the same thing kunillee kanuma akkasiiti everything wanta qayya muka hunda qaba. Why not? I don't care. Biyya faranji whatever, you know. Ega baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa beekee na fayyada jedhee baree because namni gowwummaatti fakkaata mi faranjiinu hin beekanii jechuu faayidaa qayyaa biyya alaatitti illee yoo rakkana akkana dhaba jechuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. So yoo barbaadan for real I'm sure this is very crucial for women. Kana sinin jara dubartiin keessattuu manguddoonni keenya especially dugda himanna yeroo baay'ee so namni kamuu fayyadamuu danda'a temperature hir'isuu dabaluu dandeessa. So akka kana jira keessateetti kophaa keetitti kan itti wanna jechuu dandeettu kunoo 8 dafqee diimaa arroo magaala. So good, I feel so good. Yep. Wanda brand anin zadina anin jaladhu live ille baun jaladhu hasaw le baun jaladhu but heddu hasaw qaba garu hasaw fedhu namni kenna waan baay'ee namaan jedha even abambana kenna you namni arsi I don't know they don't even okay kun barumsa I don't know garu waan barumsa dabarfadha they don't like it and garu waan na fayyade tokko nama finima ufitti bicha qofa fudhadheen cadhisu or itti fayyadameen cadhisu kanaaf waan luquntu miti jechuudha. So I'm not selfish jechuu barbaadeeti yoo beekuu barbaadda waa'ee kana gara keessaatiinis na dubbisaa gara mukkeen qayyaa bakka bitaniis na dubbisaa. So ammoo wanta godhuu qabdan yoo bittanii fayyadamtanii isa akkuma isiniin jedhee dabaluu hir'isuu dandeessanii namni hir'ina dhiigaa maal akkasii qabdaniif of eeggannoo godhaatiin temperature hir'isuuf dabaluu dandeettanii akkuma isiniin jedhee remotis qaba. What else? Qaama keessan dhadhaa addaannu yookiin asitti illee dhadhaan raafamuu ni danda'ama namni hin beekne areera bittanii raasuu hin dandeettanii that's what I do. Akkas godha jechuufi kiyya yoo san hin feene olive oil zayita weeraa fayyadama dura qaama keessan hunda dibadhaa yookiin dammaa walii yookiin akkanumaan hunda qaama keessanii dibadhaati keessa seenaa isiniin jechuu barbaada akka qaama keessan hin miine. So yoo waan faayidaa irraa argattan ta'e or just
like it, good, comment it, good, share it if you want. So that's all I have for today. Thank you so much.